gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii laalessaa waraana weerartuu biltsiginnaa irratti fudhatu itti fufuun diina akka baalaa harcaasaa jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon zoonii kibbaa konyaa Gujii lixaa, Cibiraan Gooroo Dugdaatii fi Cibiraan Gumaa Baasaa Tuulaa Soorroo waliin ta'uun adoolessa 22 2022 aanaa galaanaa magaalaa Tooree iddoo addaa Tooree baadiyaa jedhamtutti lukkeelee diinaa hattootaa fi saamtota uummata Oromoo kan taate waraana biltsiginnaa osoo isheen gocha suukkanneessaa kan abdii uummata kutachiisu uummata irratti dalagaa mana uummata Oromoo abiddaan gubaa adeemtu gootichi abbaa haqaa kan bilisummaa saba isaatiif lubbuu laate dantaa dhuunfaa dhiise kan saba isaa kan dursu woboon haaloo uummataa fi qabeenya uummata isaatiif jecha loltoota diinaatti abidda itti gabbiseen koloneelotaa fi ajajoota hedduu dabalatee namoota 49 du'an yemmuu adabu 22 immoo madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Kan irraa haftee reeffaa fi madoo Guurrattee hospitaala magaalaa guddittii aanaa galaanaa Toorreetti yemmuu galtu reeffa koloneelichaa dabalatee kan nama 11 dirree mana sagadaa Toorreetti akka awwaallatan maddeen keenya nuuf himanii jiru. Tarkaanfiin gootichi waraana bilisummaa Oromoo fudhatu itti fufuun adoolessa 23 2022 godina lixa Shaggar Ona Meettaa Roobii iddoo laga qorichaa jedhamutti humna wal maktuu diinaa irratti tarkaanfii laalessaa waraana biltsiginnaa humna qindeeffattee socho'aa turte irratti fudhateen diinni hedduun du'aaf madoon adabamee jira. Hanga gabaasni kun qindaa'etti reeffa FSR tokkoo fi ambulaansii 3 kan fe'atte yoo ta'u madoo hedduu lafa sanarratti walitti qabdee yaalaa turte. Lolli hanga bilisummaatti itti fufaa, injifannoon qawwee qofaan dhufa, horaa bulaa deebanaa. Injifannoon uummata Oromoo. Sabboontonni ilmaan Oromoo irree fi gaachana uummata Oromoo woboo diinagdeen jabeessuuf gumaacha taasisan cimsanii itti fufanii jiru. Akka kanaanis miseensonni woboo duraanii fi deeggartoonni ABO woboo Manchester UK keessa jiraatanii fi qabsoo saba isaanii irratti kan qaama hir'atanii kaan ammoo sababa adda addaatiin dirree qabsootii ala jiran jalqaba kanaaf namni 21 walitti dhufuun haala qabsoon irra geesse irratti gadi fageenyaan erga mari'ataniin booda hirbuu isaanii haaromfachuun qabsoo jaallanotoo kaayyoo hirbuu shinniigaa hin sharafin wareegama qaqqaalii kanfalanii asiin gaan isaanis waan danda'an cufaan qooda isaanii akka ba'an ibsataniiru. Kora isaanii jalqabaa namni 21 ta'anii walitti qabaman kana irratti koree erga of keessaa filaniin booda buusii dhaabbataa woboof akka buusan walii galanii jiru. Miseensonni woboo durii biyya UK walgahii isaanii jalqabaa kana irratti paawundii UK 1330 battalatti buusuun woboo qaqqabsiisanii jiru. Miseensonni woboo durii biyya UK kun waamicha ilmaan Oromoof taasisaniin sababa adda addaa fi olola diinni nu diiguuf facaasuuf otoo gurra hin kennin abdii saba Oromoo fi Oromiyaa woboo akka jabeessan waamicha godhanii jiru. Deeggarsii fi tumsi woboof taasifamu cimee itti fufuun sabboontonni ilmaan Oromoo maadhee bakkalcha fugug jalatti gurmaa'an woboo diinagdeen jabeessuuf marsaa 5ffaaf maallaqa walitti qaban qarshii impaara Itoophiyaa 10,200 woboo qaqqabsiisanii jiru. Tumsi diinagdee woboof taasifamu ittuma fufuun ilmaan Oromoo maadhee wiirtuu bilisummaa jalatti gurmaa'an woboo diinagdeen cimsuuf marsaa 7ffaaf qarshii impaara Itoophiyaa 37,000 gumaacha godhanii jiran. Fuulduraafis olola dharaa fi diigumsa qabsoo bilisummaa Oromoo duubatti deebisuuf taasifamuuf otoo injilbeenfatii woboo cimsine galma kaaniif ni geenya jechuun waadaa seenanii jiru. Deeggarsi woboo cimee itti fufuun waldaan dubartoota Oromoo biyya Awustiraaliyaa Meelboorni irraa waraana isaanii woboo Oromiyaa walaboomsuuf wareegama kanfalaa jiru jabeessuuf qarshii impaara Itoophiyaa 100,000 qaqqabsiisanii jiran. Kana malees miseensa woboo duraanii kan ta'an Jaalqadiidaa Boruu Ameerikaa Mineesota irraa tumsa woboof taasisaniin qarshii Itoophiyaa 12,300 gumaachee jira. Kanaan boodas hanga akeekni hirbuu shinniigaa dhugoomutti waan danda'an cufaan woboo bira akka dhaabbatan dhaammataniiru jechuun
Gabaasa ajajaan olaanaa ABO WBO har'aata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'ameera. Nutis galanni keessan bilisummaa ta'uttiin jenna. Horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof. Wallagga Bahaa Aanaa Saasigaa keessatti dararaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru hammaachuu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Adoolessa 14 bara 2022 irraa eegaluun Aanaa Saasigaatti maqaa sakattaa WBO jedhuun gandoota baadiyyaa aanichaa keessatti humnoonni nageenya mootummaa bobbaafamanii jiraachuu kan himan jiraattonni humnoonni nageenya mootummaa kunniin namoota nagaa reebuu ajjeesuu fi hidhuu dabalatee manneen jiraattotaa gubaa jiraachuu maddeen OMN gara sarraa dubbise himanii jiru. Adoolessa 23 bara 2022 jechuunis guyyaa kaleessaa ganda walqixxummaa jedhamu keessatti haleellaa humnoonni nageenya mootummaa raawwatanii miidhaan hammaatan qaqqabu dubbatu. Humnoonni mootummaa mana amantaa guutuu wangeelaa ganda walqixxummaatti ol seenuun jaarsolii waaldaa fi faarfattoota irratti reebicha erga raawwatanii booda dargaggoota muraasa butanii dhabamsiisuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniiti jiru. Magaalaa Adaamaatti hidhaa fi dararaan humnoota mootummaatiin dargaggoota Oromoo irratti raawwatamaa jiraachuun himame. Akka maddeen keenya OMN itti himanitti poolisii idilee magaalaa keessa naanna'uun dargaggoota adamsaa jiru jedhu. Iddoo hojii fi bakka jireenya isaaniitti hordofuun dargaggoota Oromoo mana hidhaatti guuraa akka jiran namoonni Adaamarraa yaadanuuf kennan ibsanii jiru. Tibbana duulli dargaggoota nagaa adamsanii hidhuu kun akkaan hammaachuu kan himan maddeen inuma amma poolisoonni kunneen konkolaataa dolfiinii fi konteenara qoricha fe'uun magaalaa keessa bobba'anii jumlaan hidhaa jiru jechuun dubbatu. Dargaggoonni Oromoo magaalaa Adaamaa jiraatan hunduu iddoowwan socho'an maratti akka of eeggannoo taasisanis dhaamaniiti jiru. Paartilee morkattootaa gurguddoo 11 kan of keessaa qabu ka'uu kaasiin paartilee morkattootaa walgahii idilee isaa adoolessa 9 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti geggeesseen dhimmoota jajjaboo yeroo ammaa biyyattii ilaallatanii akkaataa hojiiwwan kaasichaa ji'oota dhufan keessatti cimsuu danda'amu irratti mari'ateetii jira. Walgahii kana irratti saffisa walitti bu'iinsi guutummaa biyyattii keessatti babal'achaa jiruu fi babal'achuun walitti bu'iinsaa kun jireenya hawaasa dinagdee uummataa akkamitti akka jeeqaa jiru bal'inaan mari'ateera. Mariin kun nageenya biyyattii fi qaala'insa jireenyaa kan giddu galeeffatedha. Waldhabdee amma jiru keessaa karaan ittiin ba'an marii biyyaalessaa hundamate kan loogii hin qabnee fi iftoomina qabu geggeessuu akka ta'es ka'uu kaasichi ibseetii jira. Humni qindoomina waloo nageenyaa fi tika biyyaalessaa humnoota akka IS Al-Shabaabii fi Faannoo kan Finfinnee irratti haleellaa raawwatuuf turan to'achuu ibse. Miseensota garee Al-Shabaab IS fi Finxaaliyyii Faannoo looyanii gara magaalaa Finfinnee galuun haleellaa geggeessuuf turan jedhamuun shakkaman 454 humnoota nageenyaan to'annoo jala oolfamuu isaanii ibsi humni qindoomina waloo nageenyaa fi tika biyyattii baase ibseetii jira. Miseensonni Faannoo osoo dhaabbilee raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii irraa beekamtii hin argatin dargaggoota filuun dhoksaadhaan leenjisuu fi meeshaa waraanaa seeraan ala hidhachiisuun uummanni akka shororkaa'u taasisuu fi yakkaawwan baraatiin shakkaman jedhaman ammoo 5,800 fi 4 to'atamuu mootummaan Itoophiyaa ibseetii jira. Humni qindoomina waloo nageenyaa fi tika federaalaa ibsa guyyaa kaleessaa adoolessa 23 bara 2022 baaseen gareen Finxaaliyyii Faannoo bakkaa bakkatti socho'uun karaa miidiyaan ergaawwan walitti bu'iinsaa kakaasan tamsaasuu lubbuu namoota nagaa balleessuu qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqisuu fi saamaa kan ture to'annoo seeraa jala oolfamuun qoratamaa jira. Gareen Finxaaliyyii Faannoo weerara lafaa fi haleellaa eenyummaa irratti xiyyeeffatee lixa Oromiyaatti raawwataa turuun isaa ni yaadatama. Biyya Kaanadaa kutaa bulchiinsa Albaartaa magaalaa Edmontonitti adoolessa 1723 torban Oromoo jedhamuun akka moggaafamu beekamtii argachuun himame. Kana kan OMN itti himan kaaba Albaartaa bulchiinsa magaalaa Edmontonitti durataa hawaasa Oromoo kan ta'an obbo Dhaabaa Galataati. Obbo Dhaabaan torban Oromoo jedhamee akka moggaafamu waldaan hawaasa Oromoo magaalaa Edmonton yeroo garaagaraatti bulchiinsa magaalichaa gaafachaa turuu himan. Xumura irrattis bulchiinsa magaalaa irraa beekamtii argachuun akka itti milkaan dubbatan obbo Dhaabaan. Kanaaf bara 2022 baranaa kanarraa eegalee torban Oromoo magaalaa Edmontonitti wayita geggeeffamu agarsiisa aadaa galgala bashannanaa tapha kubbaa miilaa fi taphoota ispoortii garaagaraatiin akka dabalamu himaniiti jiru. Biyya Kaanaadaatti waldaan hawaasa Oromoo kutaa Albaartaa magaalaa Edmontonii fi naannoo isii jiraatu Oromiyaa bakka bu'uun biyyoota 85 ol wajjin Edmonton Heritage Festival irratti adoolessa 30 hanga gayya tokko bara 2022 irratti yeroo jalqabaa hirmaachuun aadaa afaanii fi eenyummaa Oromoo addunyatti ni agarsiisas jedhameeti eeggamaati jira.
Sirni cufiinsa feestivaalii waggaa Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa yookaan Osfaanaa kan bara 2022 guyyaa kaleessaa geggeeffameeti jira. Sirna kanarratti Jawaar Mohaammed dabalatee hayyoonni Oromoo kanneen akka Profeesar Muhammad Hassanii fi Dr. Hussein Kadir argamaniiti jiru. Qabsoo Oromootiif sagalee ta'uun kan beekamu Seneetar Joan Hofmaanis sirna kanarratti argameeti jira. Feestivaalii waggaa Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa yookaan Osfaanaa bara 2022 kun marsaa 25ffaadha. Gareen burqituu fi madda walaabuu xumura irratti tapha waancaa waliin kan taphatan yommuu ta'u maddi walaabuu gachii 4 fi 3 burqituu injifachuun abbaa waancaa ta'eeti jira. Osfaanaa bara 2021 injifachuun shaampiyoonii kan ta'e maddi walaabuu baranas irra deebiin injifateeti jira. Sirna cufiinsaa kanarratti galgala bashannanaa jechuun koonsartiin qophaa'eeti jira. Koonsartii kanarratti aartist Taaddalaa Gammachuu, Raadinaa Dirree fi Muktaar Usmaan adda durummaan hirmaachuun uummata bashannansiisaniiti jira. Oduu xumuraatiin shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 18ffaa Ameerikaa Oreeganitti dorgomamaa jiruun atileetonni Itoophiyaa meedaaliyaa dabalataa Itoophiyaaf argamsiisaniiti jiru. Dorgommii meetira 5,000 dubartoota halkan edaa geggeeffameen Gudaaf Tsaggaayee daqiiqaa 14 fi sekondii 46 maayikiroo sekondii 29 galuun meedaaliyaa warqii Itoophiyaaf argamsiifteeti jirti. Atileet Daawit Siyyuum ammoo daqiiqaa 14 fi sekondii 47 maayikiroo sekondii 36 xumuruun sadaffaa yoo baatu meedaaliyaa nahaasii Itoophiyaaf argamsiifteeti jirti. Dorgommii shaampiyoonaa addunyaa 18ffaa Ameerikaa Oreeganitti geggeeffamaa jiru kanaan Itoophiyaan warqee 4 meetii 4 fi naasa 2 walumaa galatti meedaaliyaa 10 Ameerikatti aantii addunyaarraa sadarkaa lammaffaa yoo qabattu Afrikaa irraa immoo sadarkaa tokkoffaan dursaati jirti. Pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Koomaandar Daraartuu Tulluu injifannoo atileetonni Itoophiyaa gonfataa jiran seenaa haaraa jechuu isaanii BBC'n gabaaseeti jira. Bara haaraa Itoophiyaa dhufaa jirutti Itoophiyaan nagaa akka argattus hawwii qaban Koomaandar Daraartuu Tulluu ibsaniiti jiru.